Wallooti dhimma Arsiiti dhimma Oromoon guutuun bakka takka kutaan kudha tokko bakka takka gabbee iyyuu qaba malee namnummaan gartee Harargee qoftiin iyyuun sigale dhaamsa dabarsuu qabaa jechuudha. Kun hin barbaachisu jechuudha. Sigale Dirredawaa yoo fuudhamte Oromootu uffatame. Baalee yoo fuudhamte Oromootu uffatame. Muyyaalee yoo fuudhamte Oromootu uffatame. Warri gurraachaa huyyochi Wallaggaas deemanii Asoosarraas deemanii Asoosaa fudhatanii mislaawu yoo Oromootu uffatame. Sigale yoo Walloo Amaarri gad deemee fudhate Oromootu uffatame. Akkasii yaada. Sigale akkasii yaada malee akka waan gartee dhimma gartee ganda tokko dhimma garee takka dhimma akkasitti biran dabrina akkasitti yaadina. Duraan duusuudhaan deeggartoonni dhugaa deeggartoonni haqaa baga gammaddan baga gammanne jawwalleen kalee gabbee dhugaa ummataa sirri dubbatee ummata hanga inni daawwatameen gartanii jirtanii jechuudha. Ummata hanga gasseenee daawwate gubbarraan ka daawwate miliyoona taabee warra gasseenee gattuqee daawwate hagam takkaan akka daawwatame viidiyoon isaa ammatti hagam takka akka jirtu baga arkitanii jechuudha. Ummanni hagam takka dhugaaf hawwe hagam takka qophaawe hagam takka ummanni bilchaachaa jira jechuudha. Nama arkisiiftii jechuudha. Eegaan hangana siinjee booda Dirredawaa arra dubbii Dirredawaati. Dubbii Dirredawaa dheengadda dubbachuu turre. Gaafa heerii seenichi keessa kabajamu ani iyyuun ture jechuudha. Warri arra iyyuu kun warri arra jee gurra lamaan qabatee iyyuu kun kaadiree mootummaati diyaaspooraan. Dabil ejentiidha firraa eegaa nuti wal beeyna. Warra dheengadda Khadiraa Joowar yookaan Kadiir Joowar kan isin jettaniin Minisootaa tanas simatee nyaata afaan kaayaa ture. Wanni ati dalagu jirtu waan ajaa'ibaati. Jabaadhu Oromoo buqqisi. Jabaadhu seenaa Oromoo jijjiire. Jaldeessaa hunda maqaa jijjiire. Kursii Oromoo hunda hiree. Sigale Oromoo dhabamsiise gaafa nuti jennu nurra duuluutu warra tureetu arra waan akka Dirredawaa Abiyyi dubbatee akka waan Dirredawaa ta Oromooti jee murteessee jee gurra qabatee iyyuu jira jechuudha. Namni tokko yoo si dhungate maaliif na dhungatee jiyaati? Yoo si arrabsee maaliif na arrabsee jiyaati? Abiyyi maaliif arra waa'ee Dirredawaa kaase? Maaliif dhimma Dirredawaa dubbate? Qaama keetirraa waan takka waan hubachuu qabdu qaama keetirraa mataa kanaa ol bakkiif qabattu ni hafe. Biyya san keessatti muummicha ministeeraati ol namni aangoo qabu hin jiru jechuudha. Osoo waan afaaniin jeessan kan itti amanu taate Dirredawaan heeraan ala taa'u jirtii jee heera kabachiisuu qabu Dirredawaa deebisuu qabu Oromoodhaaf isaa jechuudha. Garuu kijibaadha. Ni kijibe. Amma waan jiruun isinii himuu dhufee jechuudha. Waan hin keessaan information qabu. Gurbaa dheengadda viidiyoo waraabee Oromoon aananii fi killee gurguratti malee Dirredawarraa maal qabdi jeessan viidiyoo gurbaa sanii gabbee. Ugaasonni afaan Soomaleetiin ugaasa jama abbaan gadaa guutuun Soomaleen qabduu fi kaabineen hundinuu walgeessan irra jirti dubbatte deebiin gurbaa sanii kennamte gadi hin baane. Waan ugaasonni jan gadi hin baane. Hirmaannaan uummataa takkalleen gadi hin baane. Maaliif viidiyoon takkittiin sun qofti gabbaate? Waay? Meef gaafadhu? Viidiyoo gurbaa sanii takkittii san qofa keessaa fuudhanii miidiyaadhaan maaliif balballoomsuun oofuun barbaachise jechuudha. Gurbaan sun eenyu dura? Kan beekneef hin himu. Gurbaan sun gaardii Aadam Faaraatii fi isaatu ilmaan adeerraniiti. Mana Aadam Faaraa gala gurbaa.
amma dura torbaan tokko dura Abiyyi biiroo Ahmad Shideetii fi Aadam Faaraa biiroo isaanii yaamee diraamaan kun akka dalagamu qaceelfamni kenname jechuudha. Torbaan tokko dura. Ozoon paarlamaan deemsisuuf guyyaa lama hafe. Aadam Faaraatii fi Ahmad Shidee yaameeti karoorri itti kenname. Maaliif karoorri kenname? Abiyyi kun nama akkam ture? Nama Oromoorraa insaa keessatti harka cirsiisuu ture, gudeechisuu ture, Oromoo buqqisuu ture, bakka iddoo rabshaan jirtu guutuu takka takkatti dabaasee beekaa jechuudha. Waajjira san keessa ture. Waajjira san isa faa hundeessee jettanii ittiin dhaadattanii. Waajjira Oromoo gudeechise, Oromoo salphise, Oromoo buqqise, Oromoo biyyaa baase. Waajjira san inni hundeessee jedhaniiti barfaarsee bulaan dhaadataani. Sila ani hundeessinee osoo nama mataa qabu taate ani hundeessinee jaabar waajjira san caalaa ka Oromoo miidhan jiru. Namichi iddoo madaa Itoophiyaa tana takka takka beekaa jechuudha. Ichi keessaa abbootii isaatiif waan Oromoo basaasaa ture, sabaa sablammii basaasaa ture, sirriitti takka takka beekaa jechuudha. Takka takka beekaa jechuudha. Gaafiin sunuun gaafatamne, Dirredawaan hun gaafatamne, Walqaayiti gaafiin paarlamaa keessa gaafatamne. Maaliif Dirredawaa tuqe? Walib buusuu deemaa jechuudha. Walib buusuu deemaa jechuudha. Walib buusuun jireenya isaati. Urmii dheereeffachuu. Waan hin takka jala muree isinii himuu qabu Soomaleen Dirredawaan ta Oromoo ta'uu ni beeyti. Jijjiga ta Oromoo ta'uu ni beeyti. Sigale? Jijjiga ta Oromoo ta'uu ni beeyti. Dirredawaa dhiisiti. Even hargeysa jechuun afaan Oromootiin maali? Hargeysa yoo jedhan afaan Oromootiin ni beeytan. Magaalaa Hargeysaa ta Oromoo ta'uu ni beeyti. Maaliifi Dirredawaan ta Oromootiin miti jedhanii amma dubbii kaasuun barbaachise. Kahaase haadireedha. Ka waan kana oofu jiru haadireedha. Ajaja kennamee jira. Sigale. Okay, yoo ajajni kennamin yoo dhimma kana gartee warri tikaa godhutti hin jirre, ummata walib buusuuf godhutti hin jirre, intala takka ta ummata Dirredawaa shiite jettee arrabsite Finfinnee gurra qabanii fidanii dhiifama gaafachiisan. Gurbaan akkas jeesuun Dirredawaa keessa gala. Bakki inni galu beekamaadha. Maaliif fuudhanii heeratti hin dhiyeessin? Khadiraan Joowar namichi afaan mastii sun sigale subhaanallah maashaallah ka jujjuu sun miidiyaa rabbee maaliif fuudhee heeratti hin dhiyeessin? Yaa waa irraanfachuu jee Hacaaluun. Gaafa Jaawar hidhamee Hacaaluun du'e Amaarri maal jechuu ture Finfinnee keessa? Amaaraa miti. Deeninnatiin Abiyyi ummata Amaaraa ka hiriira bahe keessa seentee maal jechuu ture? Hacaaluun du'e Jaawariin nu hafee jechuu ture. San ummata Amaaraa jee deeni beekaati kas jechisiisaa jechuudha. Kanu arrabsisiise gaafasiis arraas Abiyyi jechuudha. Deemtu kana gowwaa barbaadadha. Gowwaa kanaan iyyisiiftan, gowwaa kanaan maraachitan, gowwaa kanaan jechisiiftan gowwaa barbaadadha jechuudha. Sigale. Ka gaafasiis jecha kana akka jarri deeninnatiin humniti kaachi keessa seenee jiru ka godhe Abiyyi. Arraas akka Oromoon arrabsamtu boo barruuti jetanii nan iskiriinshot godhee yeroo dheertuu dura isinii poosti godhe laalaa deemaa dhaqaati. Oromoorraa abdii muradde, Amaararraa abdii muradde, Tigrarraa abdii muradde, sabaa sablammii xixiqqoo kana walitti qabateeti waajjira san leenjisuu ture wayin arraarra siikata ba'e. Naannoo dheengadda Soomaleen naannoo 14 paarlamaan Soomalee taa'ee lallabe tokko mormanii jiranii. Hin mormine jechuudha. Shimallis hin mormine, Shimallis maal harkaa qabaami wadalaati. Abiyyi mormine jechuudha. Sigale.
maal keessi jedhame sun nyaatee dhugee farsoo isaa quufee nyaachuu dhuguu rafuu dhuufuu kana qofa hojiin isaa malee telefoonatti dawwalamu eeggachuu qofa humaa keessa hin jiru si gale walaikum salaam warahmatullahi waliye saniifu ummanni keenya hin dogoggorina dirre dhawaa eenyu ol soomaleen ni beeyti ka oromoo ta'u lafa afran qalloo ta'u rabbii fi namni illeen sirri beekaa jechuudha kar tokko ndaku soomalee waliis lollee beeyna waliis fuunee beeyna wajjiis jiraannee beeyna gootummaa oromollee beeyti onnee isaanillee hanga geessu wal beeyna soomaleen nun dhibdu ajandaan kun maaliif ka'e abiyyi shaabiyaa baqatee jira sodaatee jira ajandaa laga diimaa firraa jijjiiruuf deema qabaddu dubbiin asiin juutan asiin girrigirrii kaasee ati ganaa kana kuttaa inni ajandaa laga diimaa jijjiiruuf deemaa jechuudha nuti hin barbaannu dirre dhawaa nuu deeffata galatoomi ragaa nuu ba'uu keeti wanni masirraa barbaannu garba diimaa namni hundi laga diimaa abiyyirraa wanni barbaannu akkanuma beera walii qabaniituma beera idduu ta'anii akka sheekanaa Huseenitti baqbaq jechuun hin ta'u laga diimaan isinii deebisaa wanni isin miskiinumtaniif wanni nageenyi bu'uu dideef wanni gartee qiyaamaan isin qabatteef laga diimaa dhabdanii nuun jetteemi ololteemi ay nuti wanni sirraa barbaannu dirre dhawaa miti laga diimaa sirraa barbaannu ummanni oromoo tana gadin dhiisina anaa isiniin je wayifin isiniin je ajandaa laga diimaa jijjiiruuf qayyi baarii jijjiiruuf abiyyi wanni nuti irraa barbaannu sigale wanni nuti irraa barbaannu ajandaa laga diimaati dirre dhawaa itti dhiistoo wari dachiin kar tokko hin dhayitu sigale soomalee maaliin duchisiise qabsoon oromoo jabaatte hayyoonni oromoo wal ta'e keessaa fi alaa walit dhufe ka walittin dhufu je hundi walit dhufe ka walin beeku je hundi wal baree kaniin adda baasee je hundi na duubaa walit deebee qabsoon oromoo jabaattee dhufteeti ajandaa uumnee dafnee oromoo tana gargar baasuu qabnaadha waboon itti jabeessee jira jawween itti jabeessee jira hayyoonni keessaa fi alaan itti jabeessanii jiran qabsoon oromoo dhiibdee dhufte konkone welcome walaikum salaam qabsoon oromoo dhiibdee dhufte hadaraa rabbii na wajji kaa ajandaa uumaa jeeti mee abbuleeyyan kiyya waan takka laala mee viidiyoo mucaasanii malee viidiyoo takkanaafiti mariin sun hoteela dirre dhawaa walakka geggeeffamte magaalaa walakkaa hoteela ministeeronitti bu'anii geggeeffamte viidiyoo mucaa takkitti ka oromoon killee fi aanan gurguruu malee maal as keessaa qabdi je'e san qofa oofu jiran deebiin kennamteef oofamaan jirtu yaannichi booda kenname oofamaan jiru sigale viidiyoo takkitti san qofa miidiyaa sanuu miidiyaa guddaa biyyattiin qabduun beekaa tamsaasan gowwaa barbaadadha oromoon amma dhiira qabdi nama fageessee waa harkuu qabdi jechuudha oromoo shawwadu durriyyee gartee ijoollee biyya alaa ta'uggii Khadiir Jowaar biyya tana dhufe dhayxee nyaata afaan keessi Khadiir Jowaar iddoo bashannanaa geessiteeti bashannansiifti sigale Khadiir Jowaar iddoo bashannanaa geessitee bashannansiifti ammoo akka nama dirre dhawaa dhimmamu akka waan dhimmi dirre dhawaa isaan rakkisee sigale akka waan dhimmi dirre dhawaa isaan rakkisee way dirre dhawaa soomaleen akkana nuun jette maare adeero soomalee bar qawwee itti fudhachuun hin barbaadu uleenuu yaafta onnee soomalee tanuma duraan beeynu soomalee yoo wal jala uleedhaan marra lama dhoo itti marra sadaffaa akka ayisuuzii lafa dirre baatee fiiga sigale onnee tamiin dhaabbatee dubbata
ergama abiyyiiti jechuudha. Kana uummanni Oromoo dhageeffachuu qaba abadan. PP'n amma diigamtee jirti siyaasaan isii jalaa bazabbazee jira. Waan gootuu fi waan dhiiftu wallaaltee TikTok irra baatee diinaa muftii TikTok irra dhufee bar koppiliinki sheer invite jechuu eegalee bar. Nama isaan dhaga'uu dhabanii miidiyaa dilasan baay'ataan bitanii miidiyaa biyya alaa bitanii yuutuubaroota bitanii sigale nama isaan dhaga'uu dhabaniiti amma waliin bu'insaa deeman. Abiyyi wanni waliin bu'insa kana fideef laga diimaa dhiisuuf deema. Ani isinii barreesseetiin jira balaa barruuti screenshot godhadheetiin qaba. Gaafa inni dhiise yaannaa'unsi godhe hunolaalan duriin siime jeetumaan gasii dhiisuu ta'a. Arra siinimne Shaabiyaa sodaateeti Soomalilaandi magantaa seenuu jiraa jee arra siinimne. Ajandaa sangartee dhaadatee way qabaa ganna dhiisaa jee osoon hayyoonni aboodaaf dubbiin akkanaa miti aboo rabbii jiidhaaf osoon jaaniini hayyoota dhageeffachuu dhiisee dhaadatee maraatee ajandaan sun akka if duuban deebine bakka if duuban deebine oggii dhaqu mazmuurii hunda gayyaasee garba diimaa miixirqishoo miilliyyoo jechisiisee nama lafa dhiichisiisee sigal waan godheefi ajandaa biroo kaasee jala darbuudhaaf arra kana gaffidee jechuudha. Nuti Abiyyi irraa wanni barbaannu Dirree Dhawaa miti laga diimaadha. Namni hundinuu tanarratti xiyyeeffadha. Abiyyi laga diimaa nuuf fiduu qaba. Sigal Abiyyi wanni isarraa barbaannu laga diimaadha malee Dirree Dhawaa miti. Dirree Dhawaa heerinuu deebiitti kenna. Sigal suwwaan rakkoo qabu miti. Waan sakanditti osoo furmaatatti barbaadee furuu danda'u jechuudha. Ummanni Oromoo waan ajandaan kun dhufeef ergasii himne booda maal gochuu sirri jira? Qabsoo tee jabeessu. Qabsoon teetti mudditee jirti. Hayyoonni kee wal dhagayanii keessaa fi alaan woboo cinaa hiriiranii dhaabbatanii sigale sirna kana gartee boolla qotanii gadi fageessanii dhaabuu yaan gaafa sirna kee dhaabbatte gaafa nama gartee si fakkaatuun bulte gaafa ijoollee teetiin hoogganamte gaafa warra sabboonummaa qabu ilma kee gudeedaatiin biitti qabamte Dirree Dhawaa miti Hargeysi deebii harkata Magdashoon deebii harkatti igale lafa teenya irra jiraatan jarri nutiin lafa isaan irra jiraanna isaaniin lafa teenya irra jiraatan durumaanuu lafa namarra dhufanii gaafa referendamii jedhan dubbiin akkamitti akka jirtu amma soo malee muummicha ministeeraatiin gabba'ii dhiifama gaafadhu jaanii wuuyya dhugaa namni akka soo maletti mootummaa kanarraa fayyadame ni jira. Bar gandoota 14 lallabataniiti heeraan mirkanaa'eefi Harargee lixaa tana guutuu bordoddee tan hunda qabatanii Baalee qabatanii Cinaassan qabatanii Muyyaalee qabatanii san gubbarraa naannoo isaanii misoomni kana wal qoodutti jiran adda wal baasutti jiran mee Soomaleen osoo mootummaan akkana ta'uuf ni dhufaa fi gana akkami mootummaa kanarra duulti ka yaada mataa keeti karra duuluu qabu sii malee si du'aa jiru buqqachaa jiru buqqa'aa jiru ajjeefamaa jiru jumlaan rashanamaa jiru karra duuluu qabu sii malee Soomaleen jilbaan rashanamaa jirtu naannoo isaanii misoomni akka gaarii deemu jira lafa gartee hawaashii gad je'ee gartee abbootiin isaanii lafa kaanii boonaniiti sigal Amashideetii fi Maamma Faaraalaal qaallichitti aanaan sheexaantichaa sun boonaniiti waan isaanii ummata isaanii ijaaranii osoo hin dhoysine baay'ata baasanii sigal propozaala qopheessanii sheexaanticha fidanii sheexaantichi farramaa fi jira jechuudha.
مال دبدي سومالين أرنوماتو سومالين كان والالتيتي موتو ما أورموتي أورمو بيجبول جي هيا بدو أورمو مال الرافية دم إفي في الرافية دم جرتيه أمني كه أورميا تاني چراني جلان والچرو جرانيه بالين نولدو فجرانيه هررجه نولدو فجرانيه إتشينغ مسين غرتي هررجه لتاتنا السيناني إتديمو جرانيه هواشي قديسا سوتا وزون قوة تكردو خافنه بوناني فرأتشا جرا أورمو يو قوة تكبيتا تاركا فورن أورمو مالي نياد دافو مراجو جرا أما غرتن هرمايا وان قدو جرا غافان اندين بريك نيوز جي غباسو جوه نرى غباسي غرتني أنگو يلا مدران غباسي هرمايا تو مجرا نمني خينيا ترغا مجرا جيتين غباس غافسن كادرين نجل دوتي مسومر رجرا ميتركشو اورومو غرتي منرديغو خوريدري جاني ما علما ابا علمان كدني منرديغو تيغل اوكي غدو اورومو ركنا مالي مال كنر اركت كانمو سومالين نوچالا بيتي جوغنتوني سومالي وسوان كان كيسا شيطان تجار كان قبانه قال لي ابا غدا يفينجو قناتي ساتي خري ابا غدا فرنقلو يفينجو هاتي ساتي خري ابا قفا اورومو سيغل وان ميكسي قبا مالي انغو تنكنن ني بيتي في اورومو قلقلتي ابدا انغو كن غافد انغدا قدران جوارتو قمتو دفين نما أبارو تري والقيق أبو خرد دابيتي دردوا دفين نما أباري طياران أدام الديبي الرئيسة قبه دبتو ورتيت لفتي أورمو كچرمتو لفتي أورمو أكتا نما بيروتاتي دردوا خيستا ايد دبتيج يلا دردوا خيستا ايد دبتيج سنيفو ummanni keenya dogoggortanii kana soomalee faan nu godhe maareen nu godhe soomaleen oromoo ni jibbiti nafxanyaa caalaa soomalee oromoo jibba tana 100% himbe arralaal abbaan gadaa isaanii ministeertichi isaanii abbaan ganda isaanii pirezidaantiin isaanii ummanni isaanii tokkummaadhaani lafa oromoo cirachuu oromoo buqqisuu oromoo hiyyoomsuu irratti sirritti bar isaan duraan abiyyi dura dhaabbachuu turan gaafa abdillee sayyaadattamoo yaadatta lakkii baraan ifiifuu ummata kana balleessuuf hin dhufe ummata kana caccabsuuf hin dhufe jee eegee inni himeef boodaa bar nuti oromoo seenessi dura dhaabbanne saati edaan nu caalaa oromoo jibbitaa jedhaniiti abiyyi wajji dhaabbachuu eegalanii jechuudha. Eega galeef booda. Yaa ummata keenya dammaqaa rabbi sodaadha. Dammaqaa. Sigal. Diradaawa buqqifattee deemtiini soomalee? No. Jijjiga buqqifattee deemtiini? No. Arra ajandaa numa ajandaa sii ta'uu qaba. No. Ajandaan arraa sheexaanticha gartee akka soomaleen jecha kana jettee si arrabsitu biyyateet irra teesse. Soomalee miti soori ergamtoonni isaa akka irra ta'anii maqaa soomaleetiin si arrabsan akka amaarri finfinnee keessa dhaabbatee gaafa isin irrichachi gootan gaallaa dhufee as keessatti gartee irricha godhe haxiratti aarsinee ajaa as keessaa baafna jee amaarri girgiraa sirra naqatee yaa'u ture kana hunda ka godhe deeninnatii isaati kasi arrabsiisiis kasi xiqqeesse wasaqa kanaa jechuudha. Arra osoo diradawaan ta Oromooti yee lallabuu fedhe eenyu isa gaafa ta Oromoo turtee jee bara turte arra teetii miti jechuu bara ni turte malee mee amaaranyaa san irra deebii dhageeffadhu diradawaan ta Oromoo turtee jee arra garuu ta isaaniitii miti jechuudha. Hai barreefu si mataa kanaa ol bakkiif qabatan qaama keetii irraan jiru muummicha ministeeraatii ol
sigale namni ati biyya san keessatti aangoo qaba jettee waatti himattu hin jiru mee waan takkaan isiniim dubbii baalee tanaan isiniim gaafa baalee gaafa maddi walaabu boorana bahaa jala galuu deemtu manguddoon filamtee waan shimallis godhe seetee qaalicha shayxaana kana waajjira bira dhayxe biraanuu juulaatiin bira nu geessi jedhanii anaa godhu jiraa dhiisaa jee ati garuu kana arrabsitu eenyu shimallis miskiinticha nyaatee quufee farsoo isaa dhugee dhuufuu yaasu kana wadala kana ati arrabsita siigen amma dheengadda ummata riiraa guutuu buqqiseeti caccabsee wadala isaa kanatti ergee sareen isaa ture eega nama caccabsitee ummata baalee kabajamaa san buqqiftee lafi hayyoota tachitti awwaalamte hunda arabaa gurguranii eega ummanni buqqa'ee waraanaan bakka biroo kute ol deebi'ee ummata baalee ummata bosona san eege asiin nuungee maaliif galma hayyoon isaa galma geesseef akka waan ummata sanii nama yaade akka nama seenaa baalee nama beeku akka gartee ifii keessaa harkan qabne waan kana namni biroo raawwate inni quban qabu baramma meelaa laarra guddaan nama warra jalaa kanaan rakkoo qaba malee inni misooma godhu jira asiin jaa inni gartee saroota isaa kana sitti ergee eega saroonni kun sidaan macan booda dhufeeti siifii fuuciisu kan amala fajaa qaba namichi fajaa waan jaanii jira biyya teenyatti fajaa jaama waan tokko si kutateeti godhee si afuufa bakka si kutate tan amma deebi'ee si kutata akka ati dammayxeef irraan dhoorkine godhee si afuufa si fajaa jaanii inni maal godha saroota kana si qaceelche saroonni kun milishaa fi poolisa raayyaa ittisaa kajaamu kana raayyaa hirrisa biyyaa kaniin anjuu kana kanaan eega si caccabsee si godaansisee si buqqisee biyya biroo si geesse si bo'anaacha amma ummata baalee bosona kana isaanii nuun eege galataa isaanii mala manguddoon beeke nuun buqqisin jettee bira dhaytee manguddoo nama 200 olii hidhaanidhaa jira beeke dhimma kanaaf ta dirre dhawaati tanuma dirre dhawanta oromoo turte maar already inni filima biroo qopheessee jira sigale mee gaafumaan isin gaafadhe tana takkitti gaafadha qaallittiin diriyaa ummata dirre dhawaa arrabsite funyaan qabanii dirre dhawaa fidanii dhiifama gaafachiisan namicha achi dhaa'ee oromoo arrabse ammallee hoteela san keessa bashannanu jira maaliif heeratti hin dhiyeessine maaliif hin qabne sigale maaliif hin qabne if gaafadhume sigale namni keenya gartee hoggii waa gootan dammaqinaan waa godhu qabdanii jechuudha waa godhu qabdanii jechuudha osoo isaan keessaa harkan qabaanne hoggis qabanii heera dhiyeessan Itoophiyaa keessatti waan takka jala mureetiin siima namni ummata waliin buusu kabajaa qaba aangoo harkata kaayyoota oromoo xiqqeessu arrabsu kabaja qaba aangoo harkata jechuudha kana gaya lallabu hidhata akka taayyee kanatti warra nagaya lallabu hunda hidhaanidanii warra maaliif kun tahe sigale juu hunda hidhaanidanii sigale hidhaanidanii qeeroo meeqaa hidhaa jira saba dirre dhawanta oromooti jechuudha miciyyoon dheengadda faarsee bulaan dirre dhawaa gabbahee arrabse intalti faarsee bulaan dirre dhawaa sun gabbahee arrabse dirre dhawaan lafaa franqalloo qofa jettee bar kan namichi sharmaarkeen arrabse sharmuutitti maarree jee arrabse sun dirre dhawaan lafaa franqalloo jetteeti dubbattee jechuudha akkasitti arrabsamtee xiqqaatti yoo dirre dhawaan tun lafa oromooti jette Kadiir Jowaar irra duulu jirta dhimma oromoo dura dhaabbachuu jirta maaltu waan dirre dhawaa isin galchi abiyyi dura dhaabbachuu jirta siin jedha yoommoo oromoo arrabsite hoteela sii hireessanii yoo oromoo xiqqeessite siree sii hireessanii nyaata kee qophii akka ati fiyyaannetti nyaata jettee akka ati rakkannetti nyaata hunda sii ajajanii enjoy gootee
bashannana shaayitee dhugaa buna dhugaa si gale akkasitti gale oromoo arrabsita dabarsi michiyyoo lakkuu garaa qabdu nasiyaa ziyaatte jamtu ichi keessa duute kadiraan joowar kan isin kadiir jettaniin an kadiraan jaani kadiraan tun ichuma jirti haga ammaa lafa michiyyoon sun irra duute soomalee qabattee jirti maaliifi gumuma michiyyoo tanaan baasin erga michiyyoon sun duute booda sooma mamma faaraa fi amashi deerafaniin beekan jara ijaaraniiti gartee waa qophii guddoo as deemu jira namichi gartee oromoo lafarraa dhabamsiisuuf qaalichi sheeyxaanni maqaa abiyyi baafatee dhufe kun oromoon eegana deeggaruu tur diddeniin xaragaa jeesan proomisa wa'ada jijjiirrachuu jira jechuudha wa'ada jijjiirrachuu jira jechuudha ay osoo michiyyoo san hugumaan baasin osoo maatii san jara gartee michiyyoo ajjeesee lafa sanii nama godaansise soomaleen lafa san qabattee irra taa'u jirti saaphiyaan bakka jaaniichi killileeshane sigale dirridhawan abbaa isaa'ee faan akka lafa kaanitti amata lamaa booda filannoo godhatti ila ammaa saniin bulu jirti inni muummicha ministeeraati dhufe arke ilma oromooti dhuga isinii bahe way isinuma jaalata maaliif deebii takka isiniin kennan maaliif lafti tun lafa oromooti jee isiniin kennan gele namicha Abrahaam jaamu gartee oromoon ta'in ka paartirra jiru ka duraanuu oromoo harka cirsiisaa deerinnatii wajji dhukkee gooyisaa ture isaa kaantibaan taha jee immoo ummata walin naqee ummata dhukkee goosisuudhaaf gele itti deemamaa dirridhawa keessa shira hedduu deemu jira yoo dubbata kana hunda haa godhu maali heerri kabajamuu dhabuudha durriyyeen biyya harkaa qabaachuudha hayyuu silaa heera kabachiisu goota silaa heera kabachiisu hunda hidhaanii dhagguuranii kaan biyyarraa ari'anii kaan boolla qabri galchanii jechuudha ummanni keenya kana gartee waan abdatee taa'ee waa'ee kanaa haasa'uun haraami wallahi wallahi sheekotiin manzaraa tadheen gadda dhaabbattee amiin ibroofaan kadheen gadda dhaabbatee intala abrooppa duute dirridhawa keessa dhaabbatee sagalee ta'u arra uggii oromoodhaan deeninnatiin abiyyi oromoo akkasitti arrabsitu oromoo xiqqeessitu gabbee maaliifi ummata soomaleetii fi ummanni oromoo ummata muslimaati wali bu'uun qabanii jecha kana juun haraami sheekotiin manzaraa gatiin qabduu ogginan siinjuu hujumaan harku jirta gale sheekotiin manzaraa bu'aan qabduu tuuyisiisee jira namichi rabbiif jecha qabsaawaan jirtu garaaf jecha qabsaawaa jirti gaabanan siinjusan way sheekotiin si abaartiin tukin mar wallahi haqanala ani onneeti ya rabbiin nark milkii oromoo milkii sabakhiyaatu onneeti ya keessa jira male faayidaati ya takka nama tokkoon aangorra geeffadhaa dubbachaan jiru wallahi abbaan fedhe yoo na abaare onneeti ya keessa yoon hammeenyin jiraanne waan an godhan meeshee kotiin manzaraatun Allah maashaallah jettee taa gartee kunoo laalaa biffee nyaachuu jirra maarree nyaachuu jirra ta'e jettu sun arragaa dubbiin deemtee mana isin dhuftee waan isin dubbatte ne naga mee dubbiin deemtee mana isin dhufteeti waan isin dubbatte ne inaa jechuudha so saniifu ummanni yeroo ammatti isin kan qabdan anuma malee abbaa gadalleen qabdan muummicha ministeeralleen qabdan sheekotilleen qabdan sheeni keessan sheekka abbutaati dhugaan isin ka dhugaa ta'e isin irra cichee isin dubbatu
buruisee habba feetin sodaadhe. Sigale. Dhugaa dandayan hojii namaa galchan dadhaban afaaniin namaa galchan. An dhugaa teessan hojii aangoo qabaadhee hojiin isiniin galchu afaaniin isinii galchuuf jira jechuudha. Sheeni dhugaa yoo jiraate anaas sheekotii daldaltu sheekotii hiltan ta guyyaa dubra amaaraa dabbaa kana laalaa ooltu hiltanitti manzaraa kana uffatte akka namni irratti naqaan isiin dabba eegaa oolti guyyaa dheeraa. Ati kitaaba naa eegaa oolte jettee kitaaba sitti kitaaba naa himi jettaan sigale. Sheekotii hiltan ta manzaraa tan sigale. Waa takka Harargeen abbaa gadaatii isin qabdu arra siin jenna. Namichi haadhaan Tikreedha abbaa qofa Oromoo. Sigale. Waa takka Oromoon tun akka dhabamtu namni qeeroo Harargee cabsee duyda kana cabsee zeeroo godhee PP jala galche namicha sani awwaliin dalaguu ture sirriitti hin beeku. Sigale. Ittumarran kaayyan irruman kaayyan Oromoon tun dhumtee xaragamte gammachuu isaaniiti. Amma arsii keessa nama hanganaa irra shaname jenna akka gammadalla namni hanganni nurraa dhume ammaas rabbitti haa ida'u jedhanii du'aa godhanii jechuudha. Nama hangan takka jireenya Oromoo jibbu jechuudha. Sigale. Nama hangan takka jireenya Oromoo jibbuutu aangorra jira jechuudha. Saniifuu ummanni Oromoo dammaqa hayyoota keessan dhageeffadha. Arra jaawarmaan maffaa qabdan kagartee ija kana ija afur qabu. Kayoochi deemus as duubaan firraa waa argu. Abiyyi kun maal akka ta'uu taa'u akka biyyallee balleessuu taa'u saballee balleessuu taa'u paartii OPDOllee balleessee booda hallayyakutuu taa'u osoon Abiyyi itti gaafatamaa paartiin ta'in nuyi. Sigale nama akkanaa jira jechuudha. Daawwitii keessattiif garta nama kamarroo dirribaa jira. Kayoo isin gartee bilisoomni jettanillee hanga isin dammayxanii bineensummarraa nama jijjiiramtanii bineensaan bobbaasa bilisoomsa kaje malee namicha sheexaana kanatti akka sheekka abbu taafatti harkan kennadhu jennu aboo marroo nuun deeme kottume mazaraami liliksan dhayinaa jenna hin danda'u jenna jalaa ide anaa ceetti deebi'e waan inni diduu san dhaqee harke wanta akka alaa murmurra dhayxee harkuun sun gaarii ifirratti hin beekan. Anamma ajandaan tokko hoggii darbame osoon hin darbamneen durseen maaliif osoo keessa seenee harkuu baadheen hima memma faarsee bulaa kana haaree kana laala keeysoo piippiin beekan aluma kana qaadiree fi abbootii qabeenyaatii wajji iyyan malee keeysoo piippii hin beekan hin garsiiftu piippii nuti keeysoo keessa turre siga mee informishiinuma isaan baasan tokko naa himi. Amma gaaf tokko yaadattaani gurbaa asirraa afaan banu tokko Damballaash Gabra Mikaa'el biyya aangorraa kaase jee oduu dabarsa siga. Abiyyi nam lama aangorraan kaasu ni du'a malee nam lama Damballaash Gabra Mikaa'elii fi Shimallis Abdiisaa aangorraan kaasu hoolaa gurguddoo akkana jiruu isaatu gaafa du'ee un harkatu gaafa jiru dhiise. Gaafa du'ee un harkatu. Saniifuu ummanni keenya amma gaafiin Abiyyi gaafachuu qabdan. Gaafiin Abiyyi gaafachuu qabdan. Nuti wanni sirraa barbaannu dubbii dirra dhawaa osoon hin taane namichi maal ta'e? Nuti wanni isinirraa barbaannu dubbii dirra dhawaa osoon hin taane dubbii nuti dubbii dirra dhawaa osoon hin taane wanni isin sirraa barbaannu bahara diimaa sirraa barbaanna jechuun ajandaa jijjiiruun hin ta'u. No change agenda. Ajandaan keenya bahara diimaa. Bahara diimaan fide jettee beeree idduu teessee kakattee mikka sheekana Hussein beeree ifiin tarriftee wadalloota gurguddoo kana ifiin tarriftee dubbiin akka beera keessaa baq jaansan hin taatu.
nuti wanni sirraa barbaannu bahara diimaadha. Ajandaa kana jijjiiruu dhorkuu qabdan Oromoon guutuun, Itoophiyaan guutuun. Inni kanumatti gartee Oromoo maqaa balleessee nama waliin fixee mazmuurii teenyaas bahara diimaa uuyuu jee dhiichisiisee mazmuuriin bahara diimaa jettee farshoo sigale farshoo quuftee iyyisiiseetuma ajandaa jijjiiruu barbaadan. No. Tadirra dhawaa cufa amma anaa isiniin jee nuti wanni barbaannu Abiyyirra yookaan sheexaanticharra bahara diimaa barbaanna. Bahara diimaa kabirollee ozoon hin taane Asab barbaanna. Jigale Asab barbaanna nuti. Akkana gowwaa barbaadadhu kan gartee amal lama lafa dhiichiftee way mootiin keenya waraana gartee sadarkaa addunyaa eeggate jaare bahara diimaa Isaayyaas jijjiireeti gartee maraatan keenya tokko faan laayif irra taayeti wada Asab gabtuwal waa takka information qabu barjaartii jalaa utaaleetu kan gartee qaamaa hundi qatin laayif seenaa jaasii gal Abiyyi bahara diimaa eega dhiise baatii takkatu turee jira. Anis barreesseetiin jira. Screenshot godhadheetiin kaa'adhee taa'u jira guyyaan barreesserra. Sigale wanni nuti barbaannu jechuu qabdanis bahara diimaa. Sigale nin fida isaa jeemi ajandaan dirre dhawatti gaddeebuun qabu. Nuti fuuldurri keenya bahara diimaadha malee if duuba kara dirre dhawa gaddeebuu ta Somaaliyaa laandi nu shawwadde. Ta Somaaliyaa laandi ummata shawwaddeeti lafa dhiichisiifte. Sigale gowwaa barbaadadhu kana ati gartee lafa dhiichisiiftee wallisiisiiftee huujjechisiiftee qiyaamaa beera hunda gogoraa harma gurguddaa fi beera keetii san hunda akkana goosiftee beera harma shubbisiifte. Amma garagalteeti dubbii ajandaa ganda keessa gannuu oofta. Wanni kas jaamun jirtu ati wanni sirraa eegnu bahara diima sirraa eegna buleeso. Wada qayyi baar. Akka namni hundi qayyi baar jechuun qabdan malee amma dhimma dirre dhawatti ajandaa jijjiiree inni ajandaa kana jala dhokateeti useet beerasaa keessa taa'ee farsoo dhuga. Wanni kas jaamuntu hin jirtu. Ummanni Itoophiyaa guutuun kana sirraa eegu jira. Tasanirraa hafte ummanni keenya hin dogoggorina. Wanni takka tan qaallichi kun isinii deebisu hin jiru. Wanni takka tan namichi kun isinii deebisu hin jiru. Namichi kun gartee Oromoo buqqisu, Oromoo hongeysu, Oromoo sabaa sablammii wajji wal jibbisiisu, saba kana gartee ganallee Oromoo yoo aangoo qabatte nama fixxi, nama buqqifti, nama kana gooti. Sigale nama kana gooti jechisiisee Oromoo tuffachiisuudha malee kaayyoon isaa Oromoo milkeessu takka gaafii Oromoo deebisuu miti. Kaayyoon isaa tanaa miti. Ani sirrittiin quba qaba, sirrittiin beeka, keessaan beeka. Amma adaama wali qabaniiti akkamitti akka filmaata hatuu qaban filmaata hataa jedhanii kaadireef kaabinee leenjisaa jiranii filmaata maqaa san hataa jedhanii afaanin as taa'eeti yoonii fi gartee dimokiraasiin namootan harka cabbaxeetiin isinii kenna jedha. Sigale saniifuu namtittiin kijibduudha. Kijibaan dhalattee kijibaan guddatte. Kijibni Abiyyiif aadaadha. Faarsee bulaaf ammoo kanaa dhugaadha. Sigale bahara diimaa nuti wanni sirraa barbaannu dirre dhawaa osoon hin ta'in bahara diimaadha. Namni hundi ajandaa keessan kara bahara diimaa deemuu qaba. Sigale hay inni nama jabaa waraana ture waan godhu beekaa abbichuu abbaa malaa mitirqishoodhuun jechuutti hin jirtanii hay maal godhaa dubbii ganda keessa gad deebisare
Saniifu ajandaa ati dirree dhawaatirra qopheessite abadan hin fudhannu. Dabarsiiti warroottan gumaan asiyaa gaafachuu jirtanillee jabaadhaa gaafadha. Ajandaan kun isin haguugii akka waan birootti kun. Sigale warroottan gumaa nasiyaa ziyaad gaafachuu jirtan jabaadhaa gaafadha. Ijaaramaa gaafadha. Sigale waan xixiqqoodhaan bara kana nuun jee barkana nuun jee jettanii waan xixiqqoodhaan mataa if hin dhoosina. Waan yerootti gubuun hin barbaachifne yeroon gubina. Waan yerootti gubuun hin barbaachifnetti yeroon gubina. Dirree dhawaa biyyi nuu dhiisee ganda keessatti soomalee nutuu teekar goona dhoowwee bare. Waan soomalee si yaachisin. Dirree dhawaan teenya jijjigaa ta'e. Jibuutiin teenya bare. Tatanaa si yaachisin ati bahara diima hujiin ta'e. Abbaay fixe yettee dhaadattee no problem baga fixe sanirra si deeggar ati amma khatti aanu asab nu deebisu qabda Tigraay keessa baate ati dhiiraan gooticha kee namni silaa bun jiru Tigraay keessa baate Isaayyaas faa dhukkee irraa kaaftee mootummaa ifii barbaaddu dhaabdee asab nu deebisuudha jechuudha. Asab nu deebisuudha. Wanni ati godhuu qabdu hujiin ta'e asabi malee qabalee keessa gaddeemtee wanni tun bakka kanaa turte Oromoo seenaa Oromoo maal beektaa? Oromoo seenaa Oromoon si caalaa seenaa beekti. Mucaan tokko har'a dhalate si caalaa seenaa Oromoo beekti. Ati seenaan ati qabdu Oromoo keessatti insaa jaartee bakkatti Oromoon kolaafamu, bakkatti Oromoon miilli ciramu, bakkatti Oromoon diigamtu, bakka filimni adda addaa ka Oromoo xiqqeessu, Oromoo buqqisu. Alamaayyoo Garbaabaa faa warra gartee wilchar irratti xiyyiitiidhaan as keessa dhahee gartee surri isaa adda facaase. Warra Naayiroobii irraa Tasfaawun Camadaa faan akka hidhamanii fidanii Makalaa keessa rashanaman. Waajjira godhe gadhaabe sii miti. Sigale. Mee Oromoon sigale. Mee Oromoon maal sirraa fayyadamte? Meenaan insa jaaree bara. Nama kanaatii bara. Insaan kun maal godhuu ture Oromoo? Hayyoonni keenya waan insaa kana sirri gaqqabdanii waajjira Abiyyi ijaaree jiran kana badhugaan afaan qaban funyaaniin dubbatti. Faarsee bulaan gartee waan akka insaan kun Oromoo fayyadee waan akka insaa kanarraa Oromoo fayyadamte Oromoota ka buqqise insaa hayyoota ka gudeechise insaa nadhii gammadaa ka dhabamse insaa jaarame kana Dabbasaa Guyyoo Naayiroobii irraa fuusisee kafichisiisee dhabamsiise waajjira insaa kana waajjira Abiyyiiti jechuudha. Miliyoonotaan abdii illeen akka buqqisee miliyoonaroota hiyyoomsu miilaan kophee malee lafa oofu jijjiga keessaa buqqisee ka godhe waajjira insaati. Waajjirri inni nuu jaare kanaa jechuudha. Diina keenya aangoo qabatee bara ilma keenya osoo hin taane. Insaan bar kan jaaramee bar Oromoo tokkoffaa Oromoo balleessuufi hayyoota Oromoo dhabamsiisuufi aadaaf safuu Oromoon qabdu balleessuufi sigale saniifuu ummanni keenya gartee qaalicha waajjira kana dhaabee akka Oromoon baddu Oromoon xaragamtu godhe kana sigale arra ilma keenya aangoo qaba maarreet Oromoo aangoo qabatanii nutti roorisinaa jaa tokkoffaan viidiyoo isaa namni keessaan nutti erge warra ergamee leenjii tireen ta'e akka waan Oromoon aangoo qabattee fakkeessuudhaaf sigale boo Tigraay bar gaafa aangoo qabatte ummanni Tigree bar mataa ol qabatee deemu ture bar ta Amaaraa dhiisi Amaarree aga ammaa mataa ol qabatee deemu jira sigale
hayyoonni silaa beeytonni silaa warri fageessee waa yaadu akka Minilik san fa'atti ummata isaati. Minilik beeka amaarri goota keenya yoo jee faarfate haqa qaban. Haga irraa aadaa isaanii gadhaabee afaan isaanii akka biyya san bulchan godhee hoteela gurguddaa keessa yoo dhayite isaan garta. Daldala gurguddaa yoo dhayite isaan garta. Waajjira guddaa yoo dhayite isaan garta. Kana hunda maali sirnaa Minilik diriirseef. Silaa osoo hoogganaan biyyaa ilmi biyyaa namni gartee saba sanii yaadu akka Oromoon sadarkaa tanatti ol tuqaatu godhaa jechuudha. Kun ammoo ganda keessa deemee akka Soomaleen nu jibbitu, Amaarri nu jibbitu, Tigreen nu jibbitu, maal nu jibbitu silaa Rabbi hayyoota keenya kana gabbaasee hayyoonni kun gartee gowwaa fi gowwittii dhageeffachuu didaniiti ija guduunfataniitti deemanii dhugaa tana gabbaasu jiran malee. Sigalee. Osoo hayyoota kana Rabbi nuu kennuu baate Oromoon zeeroo taatee bar. Oromoon zeeroo taatee bar. Speeshaalii Jawaar Mohammadii fi Marroo fi Taayyeen faana osoo jiraachuu baate akka Sheek Abbutaa ka dhugaa osoo hin sodaanne gabbahee waan arku isinii himu kun osoo jiraachuu baate. Sigalee. Hay. Oromoon dalagaddaa, Oromoon maarree godhaddaa, Oromoon miitirkishoo godhaddaa jaa ijoollee shaqata gurgurtu takka walii qabee tujjaarota Oromoo ja'an sigalee. Importii fi outportii taapteenii keessa ka jiru immoo jara inni nu arrabsiisu kan obboleeyyan keenya. Saniifuu Oromoon wanni godhuu qabdu, wanni hojjechuu qabdu, wanni beekuu qabdu, wanni duratti sirri laal filima namicha kana laal namni deeninnetti humnatti haa keessa ture waan ati feetu si dura qaba. Abiyyi kitaaba barreessee ture. Yoo yaadatan ta'e inni barreessu waa namni barreessuu fi maqaa isaa turre jira jira. Harree takka yookaan farda qirima dura qabii hallayyatti oofii hallayyaa sanii gad darbii jaan duuba. Sigalee. Amma Oromoo qirima dura qabeeti gartee waan dirre dhawaa tana dura qabeeti gad oofu jira. Obboleeyyan keenya dammaqaa Rabbi sodaadha. Namichi kun akka nama godhu akka isin godhu akkatti isin dhabamsiisu hunda barreeffateeti takka takkaan lafa kaayyatee dhufe osoon inni isinitti himu jiru Rabbi wanni ergamaa sitti erguun maali akkanaan si godhuu ta'a jee eega si hime yoo ati jalaa didde si godhaame yoo sitti himin sin godhuu bar namichi kun si godhu jira bar si hime saniifuu amma waan dirre dhawaa tana gartee gaafii waliin fakkaanne waliif fideeti akka waan gartee dubbii Oromoo dubbatee godhanii ijoolleen poolitikaan harkaa bade takka sigalee ijoolleen poolitikaan harkaa bade takka as tetteessee Abiyyi dhugaa Oromoo dubbate maarree hoogganarraa dubbachuu eega nuti dubbirraa eenaa gocharraa eena malee sigalee jechi kiyya firmaadhaa jeemu dubbiin tiyya firmaadhaa jeemu hamma nu lallabu haare firmaadhaa mi jechisa so saniifuu kijiba namicha kanaa gurran kenninaa yaa Oromootiyya kijibni Abiyyi hujiidha kijibni Abiyyi hujiidha adda nama diiguun Abiyyi hujiidha nama gartee facaasuun tokkummaa sabaa sablammii facaasuun Abiyyi hujiidha ummanni keenya dammayxanii firraa eeguu yeroon isaa ammaa osoo Oromoodhaaf yaade tanaaniin xumura gaafa Khadiraan Joor yookaan wanni afaan mastii tan isin Khadiir Joor jettaniin sun kursii Oromoo fuudhee nama birootii hiru gaafas dhaabbu jaan seenaa Oromoo lafa Oromiyaa hunda jaldeessa bakka jaamtu hunda gaafa inni jijjiiru gaafa